nama naman tuffannidha. Nama qeerroo jaalatudha. Nama qarree jaalatudha. Namatti hin boonnidha. Jawaar Mohaammed yoo itti dheeyxanii barreessitanii dubbattan nama isin dubbisudha. Kana baqa inya nuti Oromoon diktaatara hin barbaannu. Abbaa fedhe diktaatara yoo ta'e annisa maaminya. Sinigalee namni kamuu gaafa biyyaaf qabsaa'u namaaf qabsaa'u xiqqaas guddaas kan kabaju Jawaar Mohaammed irraa baradha. Sinigalee xulleen ganda keessa deemtee suufa uffattee nama zabbaxxe jechuudha. Warra kaleessa waliin barate hunda zabbaxa suufa uffatee. Xulleetti gisee aangoo xiqqaa kan ta'e si zabbaxxee lafa si keessi jechuudha. Wajji nyaachuu wajji dhuguu waan jaamu takka hin beektu jechuudha. Sinigalee ilaalcha xullee ilaaltan Jawaar Mohaammed ilaaluun bataam dabbiroon aleenyaa maakii shuguxii Oromoo jechuudha. Dhugan isinitti hima. Kanaafuu warri taaptaabiitis taaptaab koppii naangodina taaptaab waan takka hin arra taaptaab gootanii koppii linkii gootanii sheer gootanii Jawaar namni fooloo hin goone ni jira jee yaadu namni hin goone illee jirtan fooloo gootanii dhimma biyya keenya irraa gaaffii hin gaafannaa nuti illee akka shuguxii Oromoo takkatti akka qarree takkatti garuu qirraalee nagar buzum qirraalaa lanya Jawaar Mohaammed qirrilee nan jenne Jawaar Mohaammed ko ani akka nuti jaaladu siifimeet illee jira ni beeytalleedha garuu qirri waan na jeetti kasha yoo jiraate Hamza Haji fa barreessite kaabuttaa fi aslii barreessite ana shuguxii Oromoo maqaa kiyyachi jira barreessu dhabuun kee qirna jee jira akka xiqqootecha Jawaar biraan naageessa ana isaan irraa anaatu qabsaa'e bar ana daandii qabsoo tiktookii ana barsiise qabsoo tiktookii kanarraa qabsoo naatu fide Sinigalee sagalee naaf hin ta'in hagan sagalee siidaan hin jenne ወይኔ ጋይስ አይ ቆሳን ጅራን ጀዌ ባይዘዌ በጣም ነው ሞደውኝ ቤተኒ ወንቲ ጀዌን ጃለቴ ሁንዲ አናፍታ እኔ ስቀል ቆስማ ፊስ ንገሪ ከናፎ አመሰው መተካታፊ ሁንዲ ከሰኑ ቆጳላ ወላት ቀየሙን በርባጅ ስቶኩማን ሃዴምኑ ነገኛ በየከኛ ረቲ ሆጀቹ ደንደሁ ቀምና ኑቲ አማ ሞቱማ ኩፊ ሱፍ ደሙን ጅሩ በርበዴ ሱፍ ደማ ሂንጅሩ wanti godhu deemnu tokko yoo jiraate nageenya irratti hojjechuudha. Ummanni keenya nageenya dhoobatee beelee jechuudha. Namni nageenya barbaadu tokko nageenya irratti akkamitti walii galuu dadhaba. Aangoo irratti walii galuu dadhabuun ni ta'a. Maybe because aangoo irratti namni maybe waliin unkwaan ummataa miti. Haadhaaf ilmoonu aangoo irratti walii galuu baasuu danda'a. Obboleeyyan lameen aangoo irratti walii galuu danda'an. Garuu nuti kan gaafachaa jiru sa'a kanatti barbadeessuu, balleessuu, cabsuu buqisu osoo hin tahin nageenyi ummata keenya nageenyi saba keenya akkamitti dhufa Sinigalee namni tokko waa'ee chigginyi dhaabu hawaasa guddaa Oromoon hin barsiisa yoo jiru akkanatti dhaabaa yoo jiru sirrii miti waan sirriin taane sirrii miti jennee dubbanna jechuudha ummata kana qamadii isaa jaalachaa garbuu isaa jaalachaa midhaan inni hoomishu jaalachaa ummata san jibbuun immoo waa'ee nama jechisiisa afaan Ingiliffaatiin no way ta'uun qabu kun Sinigalee ummanni kun kan arra achirraa mancaaye manni isaa arra barbadaa'e kuni ummata misooma jechuun ummata irratti malee waa bireechisuutti waa tolchuu irratti miti ummanni kan dhoobate biyya tolchuu biyya biliclicii godhu osoo hin ta'in nageenya dhoobate ummanni Sinigalee waan isin gaafachaa jiru irratti osoo hojjettan dila kana waliin xaarsisu jechuu barbaadeeti. Nageenyi nama hundi unkwaan ummata miti jaarsaaf jaartiin yoo nageenya hin qabne adda ba'an jaartiin takka jaarsaaf nageenya yoo hin kennine jaarsi tokko jaartiidhaaf nageenya yoo hin kennine ilmaan saddeet yoo qabatanillee adda deeman jechuudha Sinigalee unkwaan nageenyi ummata keessatti miti nama lama jidduutti vaaliyuu guddaa qaba nageenyi Sinigalee wanti akka nageenyatti bakka nageenyaan bahanii galuu nama gammachiisu tokko hin jiru. Kanaafuu waan ummanni gaafate irratti hojjedha. Misooma jechuun ummatni maal jaalata? Ummanni kun maal barbaada? Ummanni ka barbaadu nageenya qofa. So namni awaan takkaan dhiba Sinigalee maaltu na dhiba seetanii biyyi bareeddee jirti yaa bareeddee jirti yaa kana dho'isuun barbaachisaa miti. Garuu maaltu jira wanti sirriin taane yoo jiraatellee sirriin taane jedhamee
irratti hojjetamuu qaba. Sinigalee miti guys. Maalifi nagiyaa wanti caale takka illee hin jiru. Dhimma nagiyaa irratti waboonis hojjechuu qabdi. Kaafaa'unis hundinuu hojjechuu qabda waa'ee nagiyaa irratti. Nagiyaa uummata irratti hojjechuu qabdan. Khalaas. Uummanni waraanummaan takkaa uummata keessa akka hin deemne ofirraa godhamuu qaba bakka. Waraanni takka illee walaa makalaakiyaa, walaa waboo, walaa maal godha ka bikkitti qabsaa'u jira, bikkitti mootummaan jiru bikka biraa, bikki isaan deeman bikka biraati. Aslan hin barbaachisu waraanummaan maal godha qotee bulaa keessaa maal godha. Bahuu qaba waraanni achi keessa maal godha, achi keessa maal barbaada. Kanarratti hojjanna jechuun hin gaafannas. Arras kalees dhengadas gaafachaa turre jechuudha. Kana jechuun si jiisuu si buqqisuudhaan miti hin sodaatinaa, no way. Come on please. Maaliif akka ta'e hin beeku wallaahi. Namni tokko duraan Oromoon tuni waan tokko irratti tokko taanee deemuu turre. Sinigalee bikka takka irratti waan tokko nu godhuu qaba. Amma garuu waa hedduu irratti akka taa'an jiru jechuudha. Gaafa waan takka dubbatu us jala kana deemanii jechuudha. Sinigalee. Kanaafuu yaa uummata keenya akkuma beekamutti gargaarsi illee inni godhama jee jidduuratti xiinxalaan siyaasaa guddaa obbo Jawaar Mohaammed gama tiktaakiidhaan dhufuudhaaf simannaa isaaf godhuutti jirra. Saniif gargaarsallee san duuba godhuu deemna Sinigalee. Amma haala biyyarratti namni xiyyeeffata harkatuu qaban keessaafuu uummata keenya kan Harargee fi kan Arsii keessatti Harargee keessas akkuma beekamutti qabeenyi uummataa barbadaa jira, uummanni keenya dhumaa jira. Torbaan sadeen takka guyyaa 15 takka dura uummanni keenya gara bookee kana gara lixaa kanatti wanti deemaa jiru sani min beeytan sanillee hin gaafanna Jawaar Mohaammed bal'isee akka nu deebisu abdii qabna. Inilleen akka irraa dubbatu abdii qabna jechuun wanta deemaa jiru. Sinigalee diinagdeen uummata tokko mancaa'ee jechuun uummanni biyyi sun baddee jechuudha. Biyyi suni kan biyya taatu diinagdeedhaan. Yooni diinagdeen qabaanne macheema Ameerikaa irraa diinagdee export godhuun deemtu. Yookiin Masrii irraa yookiin Duubaay irraa miti. Nama biyya santu hojjetee biyya san guddisa waan ta'eef. Sinigalee sobaa hin dhufu Jawaarii. Maaliif hin dhufne? Isin Jawaar Mohaammed TikTok irratti miti mana keenyatti Kaayirootti afeeruu deemna maal gootan ayyee Kaayirootti sangaa guddaa qallee anaa afeera maal gootan shimmallattoon no gaggabuu deemta. TikTokii sigarame ቤታችን እንጋብዘዋለን አባ ኬኛ አባ ቄሮ ኦሮሞቲ እንዴ ምንድነው ማልታ አጅረው ማኒ በር isini kanaatu akka xulluxullee nu laala malee nuti bar abbootii biyyaati hojii jirra nama gudguddaa hojii jirra bar isiniin kun warra tiktaakii feemasoota tiktaakii kana isintu xulluxullee godhe nu laalaa jira malee nuti bar kunnee jirra nama gudguddaa hojii oollaa haasawni keenya nama guddaa oliini diksa bakka sheer wanti godhu nama gudguddaa oliini isintu bar xulluxullee gootanii nu laalaa jirtan malee bar waan xulluxullee gootanii nu laaltaniif amma dubbii Jawaar tiktaakii dhufu isinitti sammuu keessanitti fudhatu diddani bar kan fudhatu diddan saniif xulxullee godhaan ulaalaa jirtan xulxullee saggar wallahi laazim rakkanne jira Maki saati ya amat saati tikasho wadain dufabar na jila wanti simbeu qabdan jijjiirama fiduudhaaf nuti ummanni keenya nageet akka ta'uudhaaf Sinigalee TikTok irratti miti isma'u ya law samaut naga jijjiirama nageenya ummata keenya fiduudhaaf
burji khalifa xarafa gubbaa baanillee yoo dubbachuu qabaanne mari'achuu qabaanne mari'an yoo dubbachuu qabaanillee achi gubbaa qilleensatti baanee akka isin oliin yoo akkatti ol nu laaltan mormi keessan isin cabu achi gubbaa ilaala warri duuba ama burji khalifa warra duubaa jiru nu caala beeka ani footoo hin arkee biran dheene xarafni dheerinni isaatii fi gubbaa isaa namni bahuu ni danda'u ummata keenyaaf nuti achirra hunda bahuu deemnaa jechuu barbaanneeti isin galee mush tiktookidhaa miti kana jechuun maali ummata nagiyaa barbaadu waan ta'aniif ummata dimokiraasiin amanuudha nuti ummata sabaa fi sablammii hojii waliin jiraatee oolee bulee jiraatee galee dalagatee baratee galuu barbaaduudha nuti oromoon isin galee nagiyaa irratti barbadeessuu irratti sa'aan qabnu barbadeessuu irratti marii godhuudhaaf miti barbadeessuu irratti miti isin galee nagiyaa ummata fiduudhaaf burji khaliifaa macarrashaa ላይ እንወጣለን sinjechaa jira yaa durriyyuma isin jettan kanaatu ummataaf sagalee ta'aa jira baay'izawee wanti isin beekaa qabdan durriyyee kadhattu warra jettan kanaatu wallahi sagalee ta'u ummata kana jabeessa nu jabeeffachuu qabdan nuti akka oromootti hay maal taataniiti wallahi durriyyee kadhattu warra jettan kanaatu ummata oromootiif sagalee ta'u jira saa kanarratti kamtu sagalee ta'u jira mee lakkoomsaan jira warri sagalee ta'u jiru warri sagaleen isaa haalaan gizee dubbate miidiyaa barbadeessaa jiru lakkoomsaan jira mee eenyu mee naa hima Jawar Mohammed guddaadha Jawar Mohammed nutti gadi hin buusina Jawar Mohammed ማለት እኮ በጣም ትልቅ የተከበረ ጢንጠላ